Wantoota dhaggeeffattoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkuma baratame egaa hardhas yaada isin barsiisa kan jedhee yaada isiniif qabadhee dhufee jira. Keessattuu qophii hardhaatiin dubartoonni guyyaatti yeroo meeqa miirri wal quunnamtii isaanii kakaa yookaan immoo wal quunnamtii guyyaatti yeroo meeqa raawwachuu barbaadu kan jedhu kan mari'annu ta'a. Egaa kana beekuun keessattuu dhiiraaf hedduu faayidaa qabeessa. Maaliif waan kana hubachuudhaan jaarsi teessan yookaan jaalallee teessan akkamitti gammachiisuu dandeessan odeeffannoo kan isiniif kennu ta'a. Hanga dhumaa nu wajji tura. Egaa dhiironni baay'een akka itti yaadan dubartoonni hagas mara fedhii wal quunnamtii saalaa hin qabaatanii yookaan immoo hanga dhiirotaa hin hawwanii hin yaadanii jettanii yaaduu dandeessu. Garuu yeroo dhiyoon as qorannoowwan dalagaman akka mul'isanitti dubartoonni dhiirota caalaa waa'ee wal quunnamtii saalaa ni yaadu, waa'ee isaa sammuu keessa ni deddeebisu. Maybe averageidhaan tilmaamaan akka kaa'ametti guyyatti yeroo 10 fi hanga 15 jidduu kan ga'u. Kun jechuun sa'a 2 fi sa'a 3 caalaa jechuudha. Waa'ee kana sammuu isaaniitti ni deddeebisu. Kun averageidhaan kan kaa'amedha. Sanii olis kan yaadan ni jiru. Qorannoowwan biraas kan kaa'ame 15 hanga 20 jidduutis guyyaatti kan yaadanis ni jiru. Kanaaf hanga isin yaaddan adda kan ta'e dubartoonni fedhiin wal quunnamtii isaanii hedduu waan ta'eef isin immoo keessattuu dhiironni yookaan jaalalleewwan dalagaadhaan yookaan barumsaan biizii kan taatan jaartii teessaniif yookaan jaalallee teessaniif sirriitti yeroo qabaachuu fi teekkeer gochuun dirqama ta'uu qaba. Fedhii wal quunnamtii ishee sirriitti hubachuu fi qabdu. Kana wajjin wal qabate ammoo guyyatti yeroo meeqa yookaan immoo torbaanitti yeroo meeqa osoo raawwatamee fayyummaadha kan jedhu yoo kaasnu kaniin dura garuu yaadni dogoggoraan hedduun maali? Wal quunnamtii saalaa guyyaa guyyaan yeroo hundaan raawwachuun fayyummaadha. Kana wajjin wal qabatee yaada dogoggoraa qabdan kaasa kan saayinsii wajjin wal qabateedha kan isiniif haasa'u. Amma fakkeenyaaf dhiirri tokko ani guyyaa guyyaan yoo wal quunnamtii raawwadhe qaamni kiyya ni dhuma ni qal'adha. Yaadni akkanaa kan ka'u ni jira yookaan ka'uus ni danda'a. Garuu yaadni kun hedduu dogoggora kan ta'edha. Yeroo tokko wal quunnamtii raawwatanii kaaloorii gubdan noormaalii nyaata muraasa nyaachuudhaan deebisuun ni danda'ama yookaan immoo deebisuus ni dandeessu. Kanaaf hagas mara wanta yaaddessu miti. Kanaaf torbaanitti miti guyyaa guyyaatti osoo raawwatanii miidhaa tokkollee hin qabu. Keessattuu fayyaadhaaf hedduu takka gaariidha. Torbaanitti yeroo 2 fi sanii ol kan raawwatan dhukkuba onnee qabamuun isaanii hedduu gadi bu'a.